Jirtu, jirtu, ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Kennaamaltu dida jirra hunda bacha, kennaamaltu dida jirra hunda bacha. Jirra 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 kunar alay jirra. Kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse raji barakana rajaka erga bukkeen dhagaa dabse. Mamma kana mammo aksisa raji barakana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Shamarra kuunee kabajamtoota fi daawwattoota keenyaa addaa qophii bareedaa kan nama ajaa'ibsiisu. Yaani yeroo ijoollummaa waan kanaan dura yeroo ijoollummaa nu qunnamee waliin haasa'uuf saahiboota keenya wajjin asitti wal geennee jirra. Akkasuma isinis immoo like, share, subscribe gochuun wajjin babbashannana isiniin jenna. Hayyee asumaan keessummoota keenya. Isin haaga'u itti siqeen jira boo itti siqiiti daawwattoota kee bashannansiisii jee waan naan jiru saamee yeqaaleef gaariin abbaan yuutuubara kanaa obbo gammee tuubi kan jedhamu isa kana yoo gartan kan nu ciddutti argamu kana abbaa chaayinaala kanaati. Asumaan gaafiif deebii gartee mudannoo gaafa ijoolleedhaa wal gaafanneetti hawaasa keenyaaf qonnaa gartee duraan mudannoo gaafa ijoollummaa kophaa ta'e maa dhumtanii miti as baasaa hawaasni haattiin bashannanuu nuun jee innummaan bifa gaafiitiin nu afeeree asirratti argamu wanti fooddataadhaa isin jenna. Galatoomedha. Ayyee galatoomaaf fardaa harka fuune gariin miila fuune jaa gariin ammoo maal garaa fuune jaa anammoo mataa fuune jaa akkam jirtan nageenya koo qotuun jirtanitti isin haala kawweechaa ni mul'ate ayyee akkasuma abbaa yuutuubaraa yookaan abbaa yuutuubii kanaa gammee tuub kan jiru subscribe like share godhaadha waan godheetiin jiran gama anammo tara ganaatiin godhaaf daawwattoonni yoon sirrii mul'atu mul'atu. ayyee bakka isaan goonaan godhe bakka akkasii subscribe like share godhuuf yoo feetanis subscribe Abu ada afaan kee hojiin kan jedhu dhaggeeffadhu subscribe kita amma dura taanaan sagir girib jettee nama nu qofatti sambar biyya tokko yeroo ayyee subscribe godha daawwattoota keenya gartee akkamii keessa yoo gootan wallamlee subscribe mallattoo diimtuu san akkasitti dura telefoona fi dura hin cabsu hawaasni keenya maaliif akkadhaa jechuun lola. Akkanumatti dhuganii sanboota qophii bashannanaa agartee babbareedduu tana ta dhiyaachaa jirtu tana nu wajjin daawwatan nuti immoo dalaguudhaaf qophii xumurree isaan qofa dhaggeeffachuu jira isaan goonee lakkii nuu dhiyaadhaa jedhanii koomintiidhaan yaada isaanii qooddannaan har'a sa'aan maan tanaa waan nama qabachiisa talaalta ajaa'iba tana gadhiyeessu deemna gartee mudannoo gaafa ijoolleedhaa tanu mudatte amma finnee waa xiqqoo isaan bohaasina sanbooda waan jira immoo isaan gatiin koottaadhaa jedhanii nu dubbifnaan nuti akka hiriiraan xiqqaa guddaa dheeraa gabaabaa jenneef finna isin dabarse hoo ayyee bakka abbayii jawaaraa jawaatanii Ayyee tana fakkaattii kabajamtoota keenya adda qophiin keenyaa namatti tolaa akka ajaa'ibaatitti mudannoo ijoollummaa maal akka nama mudate umurii xiqqeennan ammas ka yeroo ijoollummaa san yaadannee waliin bashannanuu wal bashannansiisuu akkasumas daawwattoonni keenyallee waan akkanaa kan hubatanii akka bashannananiif akkasumas hawaasaafis ibsa akka godhaniif namni kamiyyuu yeroo ijoollummaa waan hin taane fa'a yookiin yeroo ijoollummaa waan irra hin dabarsin hin jiru obseetiin cadhisa malee namni hunduu kanaaf asumaan waa'ee ijoollummaa yeroo duraaniitti dhugaatiin teenya tana fakkaatti abdallamoo jedhamu irraa hin eegalan.
Ani anumarraa osoo eegaltee fedhu Anis akkasuma fedhe. maaliif jennaan maqaan kiyya Abdallaadha. Qubee jalqabaa A qubee afaan Oromoo A waan ta'eef anumarraa kaayeeti. Elemoo xiqqoo gadi fagaate. Yaadadhee elemoo hedduu addaan fagaanna waan ta'eef garuu namni qubee baanu bira waan hin jiru sanumaafuu walumatti aanu mala amma gaafii mudannoo gaafa ijoolleedhaa takkaa yaadadhe kanuma keessa. Gaaf tokko beektaa warra keenyaas baadiyyaadha. Baadiyyatti dhaladhee iddoon itti dhaladhetti makiinaanuu hedduun deemu fageenya irra dhaabbannu itti agarra. Beektaa sagaraa yookaan manni fincaanii dhibbeen baadiyyaa tana akkanuma gaara keessa gad deemtee ta'ee ol deebitaa beekte sanumaaniin gartee guyyaa tokko guyyaa mudannoo duraati. Yeroo ijoolleedha akkaan gisee daa'ima qauma keessa beekte naannooma yeroo sagaraa fi kan kana nama gaafatu Dallama jala akkana sun. saalammeessoo bakka jansan gartee gisee xiqqoo ol guddattee saala lammaffaadhaa yookaan amala jijjiirraa waan biraa fiddisan yeroo san qaanyii qabdaa beekte san duran qaanfattu. Garuu udaan kaanyiin qabu jedhe. Eegaa akkanumaan gakkutee beektee gaara keessa. Yeroon gakkutee anumaa gaara kana keessa firraa gayyaasee taa'ee akkasuma jee wanna ta'u jiru xayyaarri dhufee beektaa samii tana gubbaarratti. Xayyaarri gaafasiisan an waan nan dhufeen seebeetii kara deemu samii gubbaarra deemu. Anumaa gattaa'ee kana taakka lama jee waan hin qabu lafa gaffitu jiru dhufee na gubbaa didichee beekte yeruma inni didichu kanaan yaa ummaan du'e wanni takka samiin abbuutee hoggaa hin jiru. Achuma dhiiseetiin hangaan fixee hanga naaf hojjeeffadhee fiigaa hara manaa dhufu. Hoggaan dhufummaan jaala immoo maal irraa taatettee naafaan fiigdee hoggaan fiigdu xayyaara samii gubbaati. Waan takka samii irraa nabbuu kaateetiin duraa cee dhufee maal lafa kana jettii jeeti jetti bee giseenumu xayyaara ta'uu hubatan isaan. Xayyaara samii gubbaa deemuu siin ga'uu maali hajaa ta'e waan hajamte hunda fixattee dhufuu dandeessaa siin ga'uu naan jedhiti mudannoo yeroo ijoollummaatti jalqaba ta'a ajaa'ibaati. Waan nama ajaa'ibu. Akkasii tartiibumaan itti deemna gaara. Faaya meetii bareedduu mee daawwattoota keenya asumaan amma gara elemootti dhufna. Asii galatuma dirqumaan gaaf duuba naan setanii silaa duran fedhe akka jaarsummaatiif akka guddina kanaa gargaaru anumaa jaarsa jechuun silaa jaarsumaaf carraa kan dirqumaan narraan banii isaa kennitanii bakka kanatti dhageeffattoonni kana muraniin jaa tasanaatiin akkuma isinuu jettanii beekte anis baadiyyattuun dhaladhee guddadhee akkuma dhaladhee guddadheen tiisiteen tun gaaratti horii tiisiti. Akkuma horii re'ee waa hunda osuman tiisu gaara keessa jechuun gaara bosona guddaa jira bosona. Bosonni kun immoo waa hedduu qabu mukaa firii mukaa tana nyaannaa maalii waa hedduu nyaanna sii galee. Zayituunni ni jira mukni wanti hundi ni jira. Waan akka hudhaa gamsa. Hudhaa gamsa. Hundi ni jirte firee odaajee hundi ni jirte. Waa hedduu nyaannaa. Yaaboo galgala kana guyyaa kanarra oollaa galgala waggaa galle hatta jilboo jaanii jilboo dhiitanta jilboo irratti. San hunda taphannaa san bira kutee sanumaanuu tabilchaattanii nyaanna beekte fayyidaa. Hundi waan takka biran qunnu. Guyyaa kana fikira galchaa oollaa galgala ni galla. Akka jarraa ta'ee guyyaa sadi moo afur hoggaan akkasii wal jalatti gallakkisee galgala nyaata nyaadhu beeka akkasumatti rafaa ganama hoggaan kutee waa xiqqoo nyaata nyaadhee gaara kutee guyyaa sadaffaadhaa zayituun kun beekte gara nama goggoisa. Nama jiniina yaabbalee yaatti gabbuuraa olee gabbuuraa bulee jennu guyyaa sadi moo akkas hoggaa wal jala nyaadhu wanti garaana jiniine udaan irra didi. Yaabbalee duuba kubaan seenti makam godhe. maal gogganaan ablee miidhagee mana kaayida orfii buutaa. Abora bisotaan dhuyaa. Maali jenna fillaana jira beekte fillaana wanti kana. Maanka. Tamarkaa tokko jira. Maali kanuma sibiilaa kanuma asitti ittiin fayyadamnu kanuma suuqii kanaan godhan. Wanti dura kanaan guddaa malee duuba saniin qal'aa mire.
anumaa fudhatee duraan ablee karoorfadhee hoggaan dhagu Simurti. ableen nama murtee yaadee hin taane naannoo koyne wanti fudhate maal jettanii gaa wanti kanaan maalaa sana argadde fudhadheen gadiin garagale anu fillaana fudhatee anumaa gadoo sana fiigu maali yaa Akkamitti gadoo fiiguu dandeesse immoo? maali gaa jechuun wanta dirquman deemaa ni barra akka nama loka hidduudha wanta irraa muranitti akka bargaafataa deeman tanaatanii hidduu wanti dhufee as gaditti qarqabamee taa'u jira gaafa gaddeemuun. Hagaddeemuun ka ol deebi'uun. Magat haya. Anumaa tanaan rakkatu jiru gaa amma ummaati yaa wali dhufne maali boo jennaan akkanaa barra as bu'ne deetti Haya. mana ol deebistee waan tokko tokko gootee falana irraatti gootee warra akka deeboo takka akkasii. Waan akka meeqaawu? Hawuja daawwattoota keenya waan nama bashannansiisu kan ammoo dhaga'uu jirtanii gamaa gamanatti illee akkasumas immoo anillee immoo waan takka takka immoo asuma keessaniin yaadadha. Ijoollee baadiyyaatti dhaladhee baadiyyaatti guddadhee yeroo duraanii kaa miyyoo takkatu jira beektaa nama guddoodha. Garuu nama guddoodha beektaa ijoollee heeruma geette kana guddoodha. Haya. Loon bobbaafneetiin ka gaaratti loon yaasanii miru. Loon yaasaniitiin waan akka hudhaa akka jedhamu hudhaan beektanii. Hudhaan kun akka malee diimateetti ilaalu waan biraa kana fakkaata. Nu dandeenyu kan korru garuu immoo waan hundoo saddiqoo akka jeeluuf hin taana beekta. Isin hudhaa guuruu ol gortee mire. Tokko Ati jala kanaa malee jala. tokko gurbaan narra jabaadha. Hin korre beekta. Waa'ee kanan beekan narra jabaa hin beeka waan walii gada ari'an tanas. Hudhaan guuruu kortee mire. Nama gizee saniiti kawaa jalaan godhatu akkammaa kana. Laalee geessitti nas laalchisu. Wanta akkamatti gadi godhu. Hudhaan kunoo je. Aboy. Hudhaan ka maal guree baatu. Kana jiru lafa biraa qabdu ol baatee jettee. Hin jenneen. Harkumaan na ture. Maali jedhe? Daanyaa jedhu waan san. Ana argeen beeku mireegla. Wayii jirraa buqqifadda. Wanti akka namaa kan waliin deebi'ee. Aboodha. Haya aboodha. Duuba waan akkana tana faana kun nageessin jechuun jedhu. Miidhagina ajaa'ibaati duuba tunis. Ayyee akkasumas daawwattoota keenya ammas gara Abdallaatti lufne walumaan haa bashannannu isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya gartee namoonni ilma namaa ta'ee mudannoo tana daraniitis kan qabne hin jiru. Garuu mudannoo fi namni irra baay'ee hin himu. Mudannoon garuu waan ta'eef maalii fi waan irra kutan takka yoo himan waa takka rakkoon qabdu qaanyii qabdu nama bashannansiifti. Garuu niin qaanfadhaan nama duraan akkas ture akka nama waan san hin tahinii tokkotti jiraachuudhaa miti. Waa hunda namuu karra kuteetti ibsa godhaa wal bashannansiisaa bifa komadiitiin wal bohaarsaa yoo walii himan waa takka rakkoo qabu. Maalii fi mudannoo tana gaafa ijoollee namni waan hin mudanne hin qabu. Gartee ni yaadadha mudannoo meeqaantamee jira. Garuu niin himaa yoo jee niin qaanfadha. Garuu har'aan tana dirqamaa daawwattoota kee duratti waa si mudate hundaa himi jedhaniiti. Jarri kun gartee sararaadhaan jedhamuu jedhaniin haolaan gammachuu abbaa yuutuubii kanaati na dirqanii bakka sana fidan hangarummaaf qaanfadheetiin jira an dubbii harma isaaniitiin deebisaraan namni as keessaa yaada keessan dhiyeessitanii mudannoo hedduu qabdaa niin qaanfadhe jechaa jirtaa yeroo biraatiif mudannoo qabdu hundaa'u fidii koottu yoo naan jettan koominti jalan na dubbisaa. Sanirra dhaabbadheetiin mudannoo xiyya takka takkaan isinii tarreessa laal. Ta'a ajaa'ibaa hundaa qaba. Sanfaaniif hin himuun mudannoo teessan fidii gaafa daawwattoonni niin fidan amma takka niin qaanfadhe sanin himu. Keessa takka himu. An sanin himu isinummaan hima waan qabdan. An ati fidii gurbaa. Hamtu caantu saniin sanurraa dheessi sanbooda fiddaa sanbooda tadhiyoon tanaa sanfaa tadhiyoon tanaa gaafa ijoollummaa tarraa boodaa ta'u gaafa dura wanti tokko guddattee wanta taate akkuma achi wanti jettee maal asii goote jennaan maa jettee achi waa balleessite akkatee deemsisan nuti hime. Nama ollaatu si himaa isin. An taneen an qabu takka. Gaaf tokko beektaa obboleeyyan gurguddaa jalaan deema. Obboleeyyan irra gurguddaatii jira.
obboleeyyan yeroo guddaa horree fi horii walitti qabaniiti gaara keessa oofanii tiisan. Yeroo isaan gaara keessa oofanii an xiqqaadha jalaan guddaa re'ee tana tiisan beekte re'ee tana osuma tiisaniiti re'ee tana keessa re'uma tana keessa bineensi jeedala jaan dhufe. Bineensi jeedala jaan kana re'eettiin beekan uumaan beeku yeroo san ijoolleedha. Re'een teenya badde jeetiin bineensa jeedala jalaa naa fiigu. Ijoolleen teenya gaara keessaa qabanii adeemsa. Re'ee teenya as keessaa badee re'ee teenya karam deemtii re'ee teenya gaara galtii. Duu jeedala aduu deemtaa. An jeedala qabeetiin fida re'een teenya badde re'ee teenya keessaa re'een seet xiqqaan yeroo san ijoollee jalaan bobbaa. Inni olii marii keessanii jechuudha yeroo san. Awwa anaaf re'ee tokko annama. Duuba ati re'ee seetami. Re'ee seegaa bineensi xiqqaan. Duuba marii saniiti gaatis. Ayi re'eedhaan re'ee teenya keessaa re'een tun baddee haram deemtii jeetiin jala fiiga. Saasan qabanii na deebisan gaara. Asumaan galatoomee isinin jechuudhaan asumaan takka immoo Dr. Elemoo gaafannaa san booddee walitti deebina jechuudha. Ayyaan amma mudannoo gurguddoo illee hin qabu. Tanga akkuma reefu jennetanitti gaafa koomintii jalattii fi yaada namoota laalleeti waan jiru hundaa'u gaffinnaa ammaaf yeroof xiqqishu qaqqabanna maaliif jennaan tun nu bashannansiiftee hin bashannansiifne yoo isaan nu himan malee akkanumatti gaanuutis bombaan taane akkana gayyaa ooluu sirrii miti. Yoo nama dhageeffatu qabaate yookaan nama namaa qabdu yookaan immoo ta'anillee takkanaatiin qaba jee nama nutti yoo jiraate wal faana bashannanna jechuu fedheeti. Okay, galatoomii. Hayyee galatoomaa isin lachuu isiniin jechuudhaan asumaan daawwattoota keenya fi kabajamoo keessummoonni keenya kaadhaa kun nu bashannansiisanii yeroo ijoollummaa waan irra darbinanii naasuufnaa jedhanii kutaa itti aanuun immoo walitti deebi'uun keenya waan hin oolle asumaan hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti daawwattoota keenya nagaatti isiniin jedha isaanis nagaa isiniin jedhu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin bira haa ga'u jenne akkasumatti nagaan hanga walitti deebinu nagaa dhaamanneeti jira gartee qophiin teenya ta'a ajaa'ibaati ta'a adda addaatitti fufaa akkasuma mudannoo teenya tana tartiibaan kallattiidhaan hunda isaanii qopheeffannee finnee isin bashannansiisuuf qophii xumurree jira garuu jalqaba goonee yaada keessan hubachuudhaaf hanga kana kaafne malee waan dhiyaataatii miti. Namu seenaa irra kute gartee isinillee koomintii jala nuu qooduu dandeessanii jechuudha. Akkasii waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa laayik, sheer, saabskraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa hatattamaa waan nuti gadhiifne akka isin bira ga'uuf saabskraayib godhuudha qabdan isinis. Akkasii nagatti. Galatoomaadhaa. Jalqaba irratti wanti waan guddaallee miti sabiskiraayib warri gootan galatoomaadha. Lammaffaa irratti ammoo laayik godhadha. Haaroonni maamiloonni haaroonni ammoo sabiskiraayib akka nu gootan isin gaafanna. Kanatti aansuudhaan ammoo yaadota qabdan koomentii jalatti nuuf kaa'uu dandeessanii warroonni linkii feesbuuka keenyaa yookaan feesbuuka gammee tuubii inninis jala isinii kaa'aa. Jalatti isaas quunnamtanii feesbuukaanis gara messenjera isa quunnamtanii yaada isaas jajjabeessaan isin ijaa akkasuma ammas mudannoos yoo qabaattan ifa bilisa taatee himadhaa isin afeerraa sagantaa bashannanaa ajaa'iba adeemu jira tanumaan dhaammachuu barbaadaa galatoomaa ulfaadhaa wal cinaa dhaabbannu walaa jajjabeessinus sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan nu gargaaraadhaa. Gammeen amma waa hunda xumuratee walwagaalee hunda diraamaalee koomedii waan hunda xumuratee dhufaa jira. Jajjabeessaan isin jaa dhufaa jira malee yoom dhufaan gaa isin bira jirti akka gaafattan ammoo abdiin qabaa inni immoo isiniif deebisa. Hayyee galatoomiin jedhaa dhugaadhaa qophiilee keenya hunda xumurree dhufuu jirra sagantaa keessummeessina. Akkasumas sagantaan akka isin keessummeessinu isinis abdii qabdanii nutis abdii qabna. Namni gaafii barbaadan karaa koomentiitiin messenjeraan waan tokko tokkoon isinis affeeruu dandeenya waan tareefis waan feetaniifis isin bashannansiisuu dandeenya. Asuma irrattis immoo dhuftanii waliin hirmaachuu ni dandeettanii isin jennaan galatooma
adhaaf Nagatti.